Buusaa Gonofaan akeeka yaadameef galmaan gahaa jira jedhan pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii. Qorannoon raawwii hojii ji'a jahaa Buusaa Gonofaa Oromiyaa bakka pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii argamanitti Adaamaatti qoratamaa jira. Hojii Buusaa Gonofaa cimsuuf raawwatameen miseensonni Buusaa Gonofaa Oromiyaa gara miiliyoona 28.5 ol guddachuu hoogganaan Buusaa Gonofaa Oromiyaa Obbo Muhammad Jundaa ji'oottan jahan darbanitti namoonni miiliyoona 1.9 ol miseensa Buusaa Gonofaa kan ta'an yoo ta'u, kanaanis birriin biiliyoona 1.5 miseensota irraa walitti qabuun danda'amuu isaa himaniiru. Namoota duraan gargaaramaa turan keessaa parsantiin 85 gargaarsa jalaa akka bahan godhameeras jedhani. Qorannoo raawwii hojii kanarratti pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii dabalatee hooggantoonni naannoo, bulchitoonni godinaa fi kantiibonni magaalaa caasaan Buusaa Gonofaa sadarkaan jiran hirmaachuu isaanis dubbatameera. Birmadummaa fi dantaa Itoophiyaa kabachiisuuf nuti rafne akka hin bulle diinonni keenya beekuu qabanii jedhani muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali nuti dantaa tokkummaa akkasumas birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf yoomiyyuu ciisne akka hin bulle diinonni keenya tolchanii beekuu qabanii jedhani. Gaggeessitoonni fi miseensonni dhaabbata Faannoo Uummata Amaaraa magaalaa Finfinneetti hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran daawwatanii mariin mootummaa naannoo Amaaraa fi miseensota dhaabbata Faannoo Uummata Amaaraa gidduutti gaggeeffamaa ture xumuramee dhiyootti waliigalteen mallattaa'uun gabaasni FBC ni eera. Waliigalteen kun qaamolee lamaan gidduutti kaleessa mallattaa'e. Miseensonni Faannoo kunneen magaalaa Finfinnee keessa naannoon misooma hojjetamaa jiru daawwataniiru. Muuziyeemiin Aadwaa, misooma koriidarii magaalichaa, misooma laggeen qarqaraa fi kanneen kana fakkaatan daawwachuu isaanii FBC gabaaseera. Miidiyaa fi koominikeeshiniin cimaan ijaarsa biyyaatiif shoora olaanaa qabaa jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Allachee waajjira paartii badhaadhinaatti gamaagamni raawwii hojii damee sabquunnamtii fi yaada uummataa kan kurmaana lammaffaa gaggeeffameera. Hojii damee sabquunnamtii paartii fi yaada uummataa jalatti hojiin miidiyaa fi koominikeeshinii ilaalcha seenessa qeenxee dhabamsiisuun seenessi waloo akka dagaagu taasisuun ijaarsa biyyaa sabdaneetti taate uumuu keessatti gahee olaanaa qabaa jedhame. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Allachee Obbo Gannatoo Qaabatoo gamaagama raawwii hojii damee sabquunnamtii paartii kanarratti argamuudhaan haasawaa taasisaniin biyya nagaa fi tasgabbiin ishee mirkanaa'e uumuudhaaf miidiyaan humna olaanaa qabaa kan jedhan yoo ta'u, itti gaafatamaan sabquunnamtii fi yaada uummataa paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Allachee dargaggoo Bariisoo Gammadaa humnoota badii biyya kanaaf hawwa gaheen miidiyaa fi koominikeeshinii olaanaa ta'uu dubbataniiru. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti wal dorgommiin shaampiyoonii ispoortii aadaa fi feestivaalli aadaa guyyoota 5 turu eegalame. Magaalichatti dorgommii shaampiyoonii ispoortii aadaa fi agarsiisa feestivaala aadaa marsaa lammaffaa magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, dorgommii kanarrattis ispoortistoota gosoota ispoortii aadaa garaagaraa kutaalee magaalaa arfan irraa hirmaachaa jiru. Itti gaafatamtuu waajjira dargaggoof ispoortii magaalaa Shaashamannee Aadde Arabee Nyangullee ergaa dabarsaniin kaayoon ispoortii kanaa ispoortistoota ciccimoo magaalaa keenya bakka bu'uun sadarkaa naannoo irratti dorgomuun magaalaa keenya maqaa waamsisuu danda'an filachuu akka ta'e dubbataniiru. Karaa biraatiin ispoortiiwwan aadaa dagataman deebisanii irratti hojjechuun dagaagsuun aadaa, duudhaa fi eenyummaa uummataa dagatamaa dhufe iddootti deebisuun cinatti turizimii haala mijataa uumuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu Aadde Arabeen himaniiru.